Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtan isiniin jechuun jaaladha. Egaa galata waaqayyoo meeshaaleen obboleettitiyyaa meeshaalee baay'ee makiinaa tokko ta'uu hojjetamee bahee jira. Har'a ofumaaf dhufanillee dafee achuu hagadhumaa viidiyoo kana ni ilaaltu. Viidiyoo kanarraas ni barattu ijoollee yeroo baay'ee keessattuyyuu teechoowwan kana teechoo jaa wajjin nagaafachaa turtanis hundi keessanuu. Teechoowwan kanas ni ilaaltu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinaala keenya faaraa taatanuu jiraattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an isiniin jedha. Ijoolleen baay'een teebilii kanatti ergaa turtanii akka argattan teebiliiwwan kun teechoo isaa wajjin baay'ee bareedaadha. Kana qofaa miti meeshaa makiinaa tokkootidha jechuudha meeshaan obboleettii kiyya. Warroonni immoo yaada qabdanis ammas na dubbisuu ni dandeessu. Keessattuyyuu ijoolleen haala qaala'insatiin wal qabatee wantoota baay'ee miidiyaa irratti afarfamaa jiruunillee ijoolleen baay'ee yaada keessallee seentanillee ni jirtu jechuudha. Akka haasaamuu fi akka jiraatamullee garaagaraa baay'ee miidiyaa argitaniitillee hin raafamina isiniin jechuun jaaladha. Jalqabumaa hin haasaama malee yeroo baay'ee uummanni jiraachatuma jiran isiniin jedha deebisiiti. Dooraarri dabalee meeshaan akka malee dabalee maal ta'ee jedhu miidiyaa irratti kun anis dabarsaatan jira meeshaales bitaatuman jira akka argaa jirtanii. Wantoonni ta'ee fi wanti tokko wanni jedhe tokko homtuuyyuu hin jiru isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha meeshaaleen akka argaa jirtanii baay'ee meeshaalee babbareedaa meeshaalee smaartii ta'e meeshaalee kwaalitii isaa eeggate akka filannoo ishiitti filannoon ishii kabajamee fi kan hojjetamedha isiniin jechuun jaaladha. Egaa keessattuu ijoollee baay'een qumsaaxinii kan osoo hin ta'in biiffee gubbaa irratti ni jaalattu gatii isaa sodaattanii biiffeen kuni kan obboleettii teenyaa baay'ee guddaadha. Gimmaasha isaatiin illee hojjisiifachuu dandeessanii amma fakkeenya biiffee kana haga inni dheeratu argitanii jirtu hojjaan isaa dheerinni isaa haga inni ga'u paartii kara tokkootiin illee hojjisiifachuu ni dandeessu. Warroonni kun isinitti baay'atan akka argaa jirtan buutan isaa baay'ee kiftiidha. Mana saaloonii guddaadhaaf jechuudha. Yeroo baay'ee mana akkanatti kan ijaaramu meeshaalee isaa yoo itti galchuu baattee manni nama jibbisiisa saalooniin jechuudha yeroo baay'ee. Egaa kaashiin illee kanuma jettee manni ishii guddaadha naaf fakkaate manallee naqnee isaantu dhufee ta'u fudhate hawwiin qabaa tureyyuu meeshaalee kana geessee mana dhaquudhaaf anis immoo nama dadhabe waan ta'eef obboleettiin koo hin xaarsu jettee maatiin ishii dhufanii fuudhan jechuudha. Abbaa manaatti dhufee fuudhee baay'eetti gammadee baay'ee nu eebbisee nagaadhaan wajjin deemnee egaa kana fakkaatan isiniin jedha karaa miidiyaatti fiduuf nama tokko ayyaama malee kan jedhu irraa biiffee kana akka laaltaniifan cinaadhaan waraabee soofawwan illee baay'ee babbareedu isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka argaa jirtan tanaan dura ji'oota 6 dura viidiyoo irratti hojjedheen ture jechuudha. Yoon dogongoruu baadhee ji'oota 6 ni ta'a jedhee yaada. Egaa obboleettiin keenya yeroo sangatii yeroo saniin kenniteenidha amma baasne jechuudha. Amma yeroo kana keessa yeroo dooraarri dabalee yeroo dooraar akkana ta'e jedhamu kana keessa jechuudha meeshaaleen kun kan bitame meeshaaleen soofaa kun baay'ee carqiin isaa carqii biyya keessatti miti carqii aram majaliisitti. Maatiin illee ija ofiitiin dhaqeetu argee jechuudha warri viidiyoo kana laalu kaa'u kan anaaf illee ragaa ta'uu danda'a warri biyya keessatti illee jechuudha. Amma yeroo kana keessa warri biyyaallee miidiyaa fayyadamaa jira waan ta'aniif carqii hafteellee ilaalanii jiru. Baay'ee soofaa xankaarraa ta'edha isiniin jechuun jaaladha kanaadha. Yeroo baay'ee waan akkanaa kanarratti waddada carqii alaa gizee ta'uu namarratti gatiin ni dabala garuu nuti okkudu akkas hin jedhin isicha kaleessatti fuuneen hojjennee fi galchinee jirraa eessa gale jechuu dandeessanii magaalaa dheerati kan gale akka argaa jirtan meeshaa xiqqaa miti. Soofaan kunillee soofaa biyya keessaa osoo hin ta'in soofaa diizaayinii biyyoota alaatidha jechuudha. Aappillaa irraa ergite obboleettiin kuni egaa sa'aatii malee ta'eet meeshaalee hundasaa tartiiba qabsiisnee too waraabne makiinaa fidanii dhufanii roobnis ni dhufee amma ganna roobni akka nu jalaa itti roobne jennee dafnee fe'uu waan barbaanneef akkuma taa'ee jirutti viidiyoo waraabee malee meeshaa mana guutuu hojjetattee xumurrattee galte rabbiin isinillee rabbii kadhadhaafidha nagaadhaniin. Rabbiin itti galchee nama aaratti galfatu ishii haa taasisu hojiidhaan ala dadhabbiidhaan ala akkan itti jiraatan inni guddaan ijoon bu'aan yookaan inni firee qabeessa kan jedhamu gaafatti jiraattudha jechuudha waan tokko dadhabdee kaate. Obboleettii keenyallee rabbiin dadhabbii kana siif lakkaa'ee nagaadhaan itti si galchee nama uffoo jettee aaratti galfattee dhala kee keessatti argitee dhala kee keessatti hammattu siif haa taasisuun jedha.
baay'ee babbareedu tiibistaandiin ijoolleen baay'ee laaltanii jirtu tanaan durallee ijoollee filattes ni jirtu ijoolleen biraatillee kan ganaa hojjetamee isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka ijoolleen biraatillee kan ba'uuf hin jira isiniin jedha tiibistaandii kana gubbaatti algaan obboleettii keenya immoo algaa baay'ee guddaa ta'eedha isiniin jechuun jaaladha hiniinee algaawwanii akkuma argaartan kana meeshaa kursiifne sababbiin isaa tarii duumessi isinitti mul'ata ta'ee hin beeku. Yeroon kun amma yeroo gannaatidha waan ta'eef meeshaan nu jalaa tuqa inni sharaadhaan uffisna inneeti haa ta'u malee nagaadhaan galeera roobni roobullee nagaadhaan naagalee jira. Bakka naagayee mana naagayee bootaa naa qabatee jira hundumaa ol kan na gammachiise kanaadha isiniin jechuun jaaladhaa yeroo kana yeroo bootaa manaa gallakkisne to kara biraa deemnetti meeshaan akkanaa kun meeshaan makiinaa tokko guute meeshaan kun akka argaa jirtan nagaadhaan naagaluu isaati haga ammaa waaqa koo kanan galateeffadhu meeshaaleen namaa waa tokko na jalaa ta'een beeku boruu kiyyallee galata waaqayyoo karaatti gizee deemutti rakkadheen beeku makiinanillee wanti hunduu kunnarraa kan ta'e osoo hin taane rabbirraa kan ta'edha.